Tolee, akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Education TV. Amma immoo akka wajjin ilaallu Industrial Application of Electrolysis waan jedhamudha jechuudha. Mata duree darbe keessatti kan wajjin ilaalaa turre waa'ee electrolysis ilaalaa turre jechuudha. Electrolysis jechuun maal akka ta'e wajjin ilaalaa turreerra. Amma immoo application isaa yookiin faayidaa isaa wajjin ilaalla jechuudha. Maal keessatti nu fayyada waan jedhamu wajjin ilaalla. Electrolysis has many industrial applications. Some of them are the following. Electrolysis industry keessatti applicationota garaagaraa qaba. Isaanis warreen armaan gaditti eeramanidha jechuudha. The production of keemikaalota oomishuuf nu fayyada. Maal jedha kitaaba keessaan? Kaayyuu mention list of the chemical that can be produced by the electrolysis jedha. Electrolysis yaani keemikaalota produced ta'anii tarreessuu dandeessaa jedha. Gara booddeetti wajjin ilaalla jechuudha paartii keessatti. Anis qabadhee isin dhufa. Inni itti aanu electrosynthesis of metal dha. Electrosynthesis is the method of producing substance through electrolysis reaction. Electrosynthesis jechuun adeemsa electrolysis reaction yookiin wal nyaatiinsa electrolysis reaction wantoota oomishuu jechuudha. Substance ta'e tokko substance dha wantichi. Substance sana maal gochuudha? Produced gochuudha jechuudha. Adeemsa maaliitiin? Electrolysis reaction tiin. Inni kun maal jedhama? Electrosynthesis jedhamee waamama jechuudha. Electrosynthesis has different applications such as extraction of metal. Electrosynthesis immoo applicationota garaagaraa of jalaa qaba. Inni tokko extraction of metal dha. Extraction of metal jechuun meetaalii bakka argama isaa keessaa baasu yookiin horii isaa keessaa baasu jedhama. Kana jechuun fakkeenyaaf warqeen biyyee keessatti argama. Biyyee keessaa baafnee finnee qubatti keewwachuuf faaya garaagaraatiif fayyadamuun suni extraction of metal jennee waamna jechuudha. Electroplating of metal immoo sibiilli tokko akka hin zaagneef sibiilota kan biraa kan zaaguu hin dandeenye irra dibuu jechuudha. Oxidation hir'isuu. Electroplating of metal jedhama jechuudha inni kun immoo. Inni kan biraan immoo refining of metal. Inni kun immoo halluu gochuu yookiin makaa gochuu sibiilota kan biraa tokkoo fi sibiila tokkoof sibiila kan biraa walitti makuu jechuudha. Sibiila tokkoof sibiila kan biraa walitti makuu. Inni kan biraan electrosynthesis of non-metal and compounds jedha. Kun immoo maalidha? Sibiilota non-metalii ta'anii fi akkasumas compoundota isaanii maal gochuudha? Qopheessuudha jechuudha. Itti fufnee kan wajjin ilaallu extraction of metal dha. Yookiin meetaalii bakka argama isaa keessaa baasuu wajjin ilaalla jechuudha. Metals and their oils alloys are extensively used in our daily life. Meetaalii fi makaan isaanii adeemsa guyyaa guyyaa keenya keessatti nu fayyadu. They are used for making maashinii garaagaraa hojjechuuf, railway daandii baaburaa hojjechuuf, motor bicycle akkasumas motor keessatti
Motorii oomishuu keessatti biriijii, daandii tolchuu yookiin nooraa tolchuu, biildingii ijaarsa garaagaraa keessatti, agirikaalcharal tools meeshaa ittiin qonnaa qotan warreen akkasii wantoota garaagaraatiif nu fayyada jechuudha. Inni kan biraa eerkiraaftii, shiippii xiyyaara keessatti, daandii galaanarraa keessatti warreen kana keessatti nu fayyada jechuudha. Therefore, production of variety of metal in large quantity is necessary for economic growth of country. Guddina biyya tokkootii fi sibiilota gosa garaagaraa produce gochuu qabdi biyyattiin. Biyyi ishee akka inni guddatu biyyi barbaaddi jechuudha. Maal gochuu qabdi? Sibiilota gosa garaagaraa produce gochuu qabdi jechuudha. Only a few metals such as gold, silver, mercury, etc. warreen kuni free stateidhaan argamu yookiin immoo oxidized ta'uu hin danda'an. Ofii isaaniitii oxidized ta'uu hin danda'an. Bishaan kanaan tottoranii hin badan jechuu barbaadeetti jechuudha karaa biraa. Warri kun egaa free state'itti argamu. Yeroo baay'ee wanta akkasiin tiraansiirraan dhufa. Kamtu free stateidha, kamtu immoo free state miti, kamtu makaadha, kamtu kombaayiniidha, wanta akkasii ni dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu gooldiin maalidha jechuudha? Gooldii, silverii, meerkurii free stateidha jechuudha. Oxidized ta'uu hin danda'an. Oxidized ta'anii baduu hin danda'anii jechuudha isaan. Most of the other metals however occur in the Earth's crust in the combined form. Combined formiidhaan argamu elementoonni irra caalaan kan biraan immoo. That means as compounds with different anions such as oxides, sulfide, halides. Isaanis bifa kamiitiin argamu? Makaa gosa oksiidiidhaan wal makanii jechuudha. Oksijiinii elementoota oksijiinii of keessaa qabudha jechuudha. Inni kan biraan immoo salfaayidiidha. Inni kun immoo makaa salfarii wajjin kan argamudha jechuudha salfaayidii. Inni kan biraan immoo haalaayiidii. Haalaayidiin immoo makoota giruuppii 7 elementiitiin kan argamudha jechuudha. Giruuppii 7 elementii keessatti warreen argamanidha jechuudha. A naturally occurring material in which a metal or its compound occur in is called mineral. Meetaalonnii fi yookiin immoo kompaawundoonni isaa uumamaan inni isaan argaman maal jedhama? Mineraalii jedhama. Uumamaan inni isaan argaman naturally occurredha. Uumamumaan inni isaan argamanii mineraalii jedhama. A mineral from which a metal can be extracted economically is called an ore. Ooriidhaa fi mineraalii yeroo baay'een tiraansiirraan dhufa. Jechattii kana wal jala shawwaru jechuudha. Mineraalii jechuun natural occurringidha yookiin immoo wantootuma sibiila ta'anii uumamaan argamanidha. Garuu oorii jechuun immoo kan nuti diinagdee keenyaan itti fayyadamuu dandeenyu, kan achi keessaa baafnee itti fayyadamuu dandeenyu, kan bu'aa nuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf achi keessaa baafnee gaafa gurgurannu kan bu'aa nuu qabu ikoonoomikaalii keenya kan nu fayyadu jechuudha. Sibiilota akkasumaan dachee keessaa baafnee kan nu fayyadne osoo hin taane dachee keessaa baafnee yookiin bakka argama isaanii keessaa baafnee kan nu fayyadudha jechuudha. Kan nu fayyadu maal jennaan? Oorii jennaan. Kan isin qabatanis extracted economically maalidha jechuudha? Oorii akkasiin taasisu qabannaanii isin rakkisu jechuudha. An ore in that mineral in which a metal is present appreciably quantity and from which a metal can be extracted economically. Akkuma nama isinitti himedha jechuudha. Meetaalonni achi keessa jiranii haala gaarii ta'een jiru jechuudha. Haala jechuun danda'amu. Haala jechuun danda'amuun jiru jechuudha.
if a metal is less reactive than carbon, meetaaliin aktiivummaadhaan kaarbooniidhaa gadi ta'ee jennaan yookiin immoo wal nyaatiinsa keessatti hirmaachuudhaan kaarbooniidhaa gadi ta'ee jennaan it can be extracted by reacting with carbon in displacement reaction. Less reactive than kaarboonii ta'e jennaan kaarboonii wajjin wal nyaachisnee isa booddee bakka compoundiin ittiin wal nyaatee jiru sana irraa remove gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf compoundiin tokko ajennoo soodiyeem kiloraayidiidha yenna ta'e soodiyeemii baasuu barbaanne soodiyeemiin sibiila waan ta'eef soodiyeemii baasuu barbaanne kana keessatti kaarbooniidhaa fi sibiila isaa soodiyeemii bukkee wal nyaachisnee yookiin immoo sibiila isaa soodiyeemii bukkee wal nyaachifnee soodiyeemii maal gochuu dandeenya? Bilisa baasuu dandeenya yookiin immoo remove gochuu dandeenya. Karaa kanatu extracted irraa goona compoundoota isaarraa. Karaa kanatu extracted irraa goona jechuudha. In displacement reaction, in a displacement reaction, the more reactive metal is ability to take place of a less reactive metal in a compound. Akkuma kanaan dura barannee turre displacement reaction keessatti more reactive metalii warri ta'anii isa less reactive ta'e bakka buusuu danda'u yookiin bakkaa kaasanii bakka bu'uu danda'u. Fakkeenyaaf akkuma kanaan dura ilaalle AB plus C give us AC plus B kan inni kennu yoo B ni less reactive than C ta'edha jenna. Akkas jennee turre jechuudha. Kunis immoo sababiin isaa maaliif? Since the more reactive metal forms strong bond. More reactive metalii ta'e jennaani kan inni uumu bondii cimaadha jechuudha. Bondii cimaa uumaa jechuudha. Carbon replaces the less reactive metal in a redox reaction. Kaarbooniin redox reaction keessatti jechuudha. Kanaan dura akkuma ilaalaa turre maal bakka bu'aa? Maal bakkaa kaasuu danda'a? Less reactive metal warreen ta'an bakkaa kaasee ofii bakka bu'uu danda'a jechuudha. Ofii bakka bu'uu danda'a. Where the carbon is oxidized and the metal is reduced. Kana jechuun kaarbooniin bakka bu'ee meetaalonni sun immoo maal ta'an jechuudha? Reduced ta'an jechuudha. Reduced ta'u jechuudha. We therefore refer to this method as reduction using carbon. Kana jechuun meetaaliin keenya inni nuyi barbaadnu turas meetaalichi baasuudha waan ta'eef yookiin extracted achii gochuudha waan ta'eef meetaaliin keenya maal ta'eera? Reduced nu ta'eera. Compoundii isaarraa adda nu ba'eera jechuudha. Kun immoo tooftaa maaliif fayyadamne? Kaarbooniitu oxidized ta'e gaafa kaarbooniin dhaqee elementii sanarraa remove godhatu meetaaliin reduced ta'e. Kanaafi meetodicha maal jennee waamna? Reduction using carbon jennee waamna. Reduction using carbon. Kun kan ta'u egaa kaarbonii yoo maal ta'edha? More reactive jenna ta'edha. Elementicha caalaa more reactive jenna ta'edha. Garuu but metals more reactive than carbon. Garuu immoo meetaaliin deebi'ee kaarboniin caala jenna ta'e tooftaan nuyi fayyadamnu maalidha jechuudha? Extracted using electrolysis. Electrolysis fayyadamnee achi keessaa maal goona? Baafna jechuudha. Meetaalii barbaanne sana achi keessaa baafnaa jechuudha. Electrolysis is a process that uses electricity to separate the element in a compound. Akkuma kanaan dura isiniin jedhee ture adeemsi electrolysis adeemsa humna ibsaa fayyadamuutiin compoundii tokkorraa elementii isaa ittiin adda baasanidha. Adeemsa humna ibsaa fayyadamanii compoundii tokkorraa ittiin elementii isaa adda baasanidha jechuudha. Fakkeenyaaf aluminum for example is a reactive and the most abundant metal on Earth. Aluminum
baay'ee reactiivii kan ta'ee fi yookiin immoo walnyaatinsa keessatti prefer kan ta'uu danda'uu fi akkasumas immoo most abundant metal on the earth jedha. Baay'inaan kan argamudha jechuudha dachee kanarratti. But it is most commonly found as it is or aluminum oxide. Ooyiruu isaa keessaa immoo kan inni baay'inaan keessatti argamu eessa keessatti jechuudha? Eessa keessatti jechuudha? Aluminum oxide keessatti jechuudha. Tokkoon immoo kana keessatti. Baay'inaan ooriin itti keessatti argamu aluminum oxide keessatti argama jechuudha. Aluminum oxide keessatti argama jechuudha. Okay, itti fufnee wajjin ilaalla. We can extract aluminum from its ore. Nuti aluminumii oorii isaarraa baasuu dandeenya. With the industrial setup of electrolytic cell. Kunis industrial application yookiin industrial keessatti kan qopheessinudha jechuudha. Industrial kan electrolytic cell keessatti kan qopheessinudha jechuudha. Electrolysis is used to remove the oxygen. Electrolysis maal fayyada? Oxygenii remove godha. Remove irraa godha jechuudha. Oxygenii maalirraa? Aluminum oxide irraa. So, extracted aluminum. Yeroo kanatti maal ta'a? Aluminum extracted ta'a. Irraa ba'a jechuudha. Which means that reduction take place. Kana jechuun reduction itu take place godha. Maaliif? Oxygenii remove ta'eera. Aluminum immoo extract ta'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Aluminum sibiila waan ta'eef gara reduction deema yookiin gara cathode deema. Cathode keessatti immoo maaltu raawwata? Reduction itu raawwata jechuudha. Akkasumas immoo oxygenii immoo negative charge ofirraa qaba. Negative charge sababii ofirraa qabuu fi inni immoo gara eenyu deema? Gara anode deema. Anode keessatti immoo maaltu gaggeeffama? Oxidation itu gaggeeffama jechuudha. Anode keessatti immoo oxidation itu gaggeeffama jechuudha. Which means that reduction take place. Jennerra. The electrolytic light is molten aluminum oxide. Molten jechuudha. Molten fi akkuwaasii irra deddeebi'ee isinitti himeera. Molten jechuun kan elementii mumtii inni wal nyaatiinsa keessa jiru suni itti hirmaatee prefer ta'udha. Garuu akkuwaasii keessatti kan itti dabalamee prefer ta'u hydrogeniidhaaf eenyu jenne? Hydrogeniidhaa fi OH dha jenne yookiin hydroxide ioniitu itti dabalamee wal nyaatiinsa keessatti filatama jenna. And the electrode are graphite. Electrode immoo yoodha graphite. Graphite immoo maaludha jennee turre? Inert electrode dha jenne yookiin dhiibbaa kan gochuu hin dandeenyedha. Dhiibbaa warreen fiduu hin dandeenyedha jechuudha. The aluminum cation are attracted to the cathode. Aluminum cation eessatti attracted ta'a? Cathodiitti akkuma ammas ni jechaa ture. Chargii positive ofirraa qaba waan ta'eef chargii positive kanneen ofirraa qaban gara maaliitii? Gara cathode deemu jechuudha. Where they are reduced to form molten aluminum. Gara chargii kana ofirraa kennee gara molten aluminumiti jijjiirama jechuudha. Kanaafi reaction keenya maal ta'a? Formula of aluminum ion plus 12 electron is equals to formula of aluminum itti deebi'a jechuudha. Silasii ion ture asii immoo maal ta'e? Aluminum normaalii ta'e jechuudha. Okay, asitti maaliif 12 elektiroonii itti daballe jennee jettanii as 3 jira as immoo 4 jira waliin baay'ata jechuudha elektirooniin moolii isaa wajjin jechuudha. Kanaafi moolii elektiroonii meeqa jira jechuudha asii? 12tu jira jechuudha. Kana jechuun tokkoon isaa 3 qaba. 40 jira. Kanaaf 12 ta'e jechuudha. Kanaaf elektiroonii 12tti dhaanii elektiroonii isitti kanarraa remove gochuu dandeenya yookiin immoo elektiroonii 12 sanni kennee ture deebisnee fi aluminum normaalitti deebifna jechuudha. Aluminum normaalitti deebisna jechuudha. The aluminum is deposited on the bottom of the cell and dry away. Yeroo baay'ee
kan reduced ta'u deposited ta'a. In kuufama gara jalaatti kuufa. Akkasumas direensa bu'ee ta'a jechuudha. The oxygen anion are attracted to the anode. Oxygeniin immoo maal ta'a? Gara anodiitti attract ta'a. Akkuma amma isinitti himee ture gara anodiitti attracted ta'a. Where they are oxidized to release oxygen. Oxygen gaasii maal gochuudhaaf? Release gochuudhaaf jechuudha. Kunoo asumarraa akka isinitti agarsiise 6 mole of oxygen ion gara maaliitti deebi'e jechuudha? Gara 3 mole of oxygeniitti deebi'e jechuudha. Okay. Ishi. Overall reaction keenya maal ta'a jirree? Asii aluminiyemii asitti ilaalleerra. As immoo oxygenii ilaalleerra. Akkuma duraan isinitti himaa ture reactantii side irra warreen jiranii reactantii side irraa walumatti daana. Garuu elektiroonii wajjiniin hin barreessinu jechuudha. Kaanselii keessaa goona. 3 mole of oxygenii finneesti barreessina jechuudha. Reactantii side reactantii side irratti barreessina. Product side immoo product side irratti barreessina jechuudha. Inni kan biraan electrolytic refining of metal dha. Refining jechuun maal jechuudha? Elementoota waliin makuu jechuudha. Akka isaan cimaniifi jechuudha. Akka isaan cimaniifi elementoota waliin makuu jechuudha. Itti fufnee wajjin ilaalla kanas. Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver and gold etc. are refined by electrolysis. Warreen kun electrolysiidhaan maal ta'u? Refined ta'u jechuudha. In this process, the impure metal is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode. Asitti kan isin qabachuu qabdanii adeemsa kana keessatti adeemsa electrolysis keessatti yeroo kamittiyyuu impure metalii warreen ta'an impure qulqullina kan hin qabne meetaalonni qulqullina hin qabne gara anodii deemu. Meetaalonni impure ta'an. Pure warreen ta'an immoo gara kaatodii deemu jechuudha. Pure metalii warreen ta'anii gara eenyu deemu? Gara kaatodii deemu. Asirratti ishee kana qabachuu qabdu. Intiransii irra meebii dhufuu danda'a. Waanuma akkasii nama shawwadu jechuudha. Kanaaf ishee kana qabachuu qabdu. The solution of the metal salt is used as an electrolyte. Solutionii meetaalii saltii kun immoo akka maaliitti nu fayyada? Akka electrolytiitti nu fayyada jechuudha. Solutioniin meetaal saltii kana shaboo of keessaa qabu kun immoo akka maaliitti nu fayyada? Akka electrolytiitti nu fayyada. When current passes through electrolyte, current gaafa electrolyte keessa pass godhu, the pure metal from the anode dissolve into the electrolyte. The pure metaliin anode irraa dhufu eessa keessatti dissolve ta'a? Electrolyte dissolve ta'a. Kana jechuun gaafa nuyi currentii fayyadamnu yookiin humna ibsaa fayyadamnu pure metaliin anode irraa dhufee gara isaatti dissolve ta'a yookiin caccaba gara dhufee electrolyte solutionii kana keenya keessatti caccaba jechuudha. An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. Equivalent amount of pure metal from electrolyte kun immoo kan kaatodii keessatti deposit ta'e wajjin wal qixxeedha jechuudha. The insoluble impurity settle down at the bottom of the anode and are known as anode matte. Warreen qulqullina hin qabne kan wal nyaatiinsa keessatti hirmaachuu hin dandeenye yookiin wajjiniin bulbulamuu kan hin dandeenye gara jalaatti geettaa'u. Kunis eessa keessatti? Anodii keessatti. Maqaan isaanii immoo maal jedhama? Anode matte jedhama jechuudha. Matte jechuun yeroo baay'ee waan akkasuma biyyoo jechuudha. Maqaa afaan Oromootti. Anode matte jedhama jechuudha. Kan insoluble impurity ta'e wajjinii wal nyaatiinsa keessatti hirmaachuu hin dandeenye bulbula sana keessatti bulbulamuu kan hin dandeenye maal jedhama?
anode maal jedhama jechuudha. Whereas the solution soluble impurity go into the solution figure 2.7 jedha. Wajjin ilaalla jechuudha. For example, in the electrolytic refining of copper. Refining copper gaafa ilaallu the electrolytic is a solution acidified. Electrolytiin kun maal ta'a gaafa kan copper keessaa copperii gaafa refining goonu electrolyte solutioniin keenya gara maalitti deema? Gara acidiitti deema jechuudha. Acidii ta'a jechuudha. The anode is impure copper. Anodiin keenya maalidha jechuudha? Copperii qulqullina hin qabne sana jechuudha. Impure isa ta'e. Whereas the cathode reaction is stripped of pure copper. Gara kaatodii keenyaa immoo kan deemu isa kamidha? Gara kaatodii keenyaa kan deemu immoo pure ishee taate jechuudha. Pure ishee taate pure copperii ishee taate duwwaatu deema jechuudha. Kanatu deema jechuudha. Ishi asirraa dhiifamaa wajjin on passing electric current pure copper is deposited akka jenna jechuudha. Kana jechuun on passing electric current keessa gaafa pass godhu electric current yookiin gaafa itti daanu pure copperiitu maal ta'a deposited ta'a jechuudha. Deposited gara eenyu deema? Gara kaatodii deema jechuudha barbaadeeti. Kunooti jechuudha inni nuyi amma haasaa turre fayyaan isaa kun kaatodiidha. Kun immoo elektiroodota jechuudha. Inni kun elektiroodii tokko elektiroodii kaatodii inni kunis elektiroodii aanodii jechuudha. So elektirooniin pozitiivii irraa gara negatiiviitti yaadu yeroo hundumaayyuu asirraa kaatee gara kanatti deemti jechuudha. Solushiniin kun egaa acidified ta'a. Acidified copper sulfate solution ta'a jechuudha. Kun taankichaa kun immoo impuriticha jechuudha. Maadicha isa biyyoo qabuuf keessaa jechuudha. Isa qulqullina hin qabne isadha jechuudha. Inni gara eenyutti kuufama jenne gara aanodiitti kuufama. Aanodiin gara kanaan jira. Aanodiin amma gara kanaan argama. Gara eenyutti kuufame jechuudha inni gara aanodiitti kuufame impuritiin jechuudha. Pure inni ta'e immoo gara eenyutti gara kaatodiitti kuufame jechuudha. Kana maal jedhee isinii fiduu danda'a? Puriin gara eessaatti kuufame, impuriin immoo gara eessaatti kuufame waan jedhamuun isinii fiduu danda'a jechuudha. Inni kan biraan kan wajjin ilaallu electroplating of metal jechuudha. Electroplating of metal. Electroplating jechuun immoo akkuma sila isinitti hime elementii sibiila tokko dadhabaadha. Oksijiinii ofitti fudhatee dafee zaaguu danda'a. Keessumattuu kanneen akka aayiranii jechuudha. Aayiraniin baay'ee dafee zaaga. Zaagina sana irraa hir'isuu fi meetaalii kan biraa itti maal goona jechuudha. Irra dibna. Gaafa irra dibnu sana dafee zaaguu isaanii dhiisa jechuudha. Prevent corrosion jedhamee waamama. Electroplating jechuun prevent corrosion jechuudha. Corrosion jechuun zaagina meetaalii tokko jechuudha. Itti fufnee electroplating is a process of plating one metal onto another by electrolysis. Akkuma amma isinitti himaa ture meetaalii tokko jira. Meetaalicharraa meetaalii kan biraa dibuudha jechuudha. Kunis immoo adeemsa electrolysis meetodiitiin fayyadamuutiin. Most commonly for decorative purposes. Decorative jechuun prevent corrosion jechuudha yookiin immoo
akka inni hin zaagne gochuu purpose kanaaf jechuudha. Or to prevent corrosion of metal. Elementii yookiin tooftaan kun kan inni fayyadamuu fi yeroo baay'ee akka meetaaliin tokko hin zaagneef jechuudha. There are also specific type of plating such as copper plating, silver plating, chromium plating. Kun egaa tooftaa garaagaraatu jira yookiin immoo specific type'itu jira electroplating keessatti. Tokko copper irra dibu, copper plating gochuun copper irra dibama jechuudha. Kan biraan immoo silver irra dibu akkasumas chromium plating chromium irra dibudha jechuudha. Electroplating allows manufacturer to use inexpensive metals such as steel or zinc for the majority of the product and then apply different metal on the outside to account for appearance, protection and other property desired for the product. Yeroo kanatti gaafa electroplating goonu applicationii kana keessatti sibiilota baay'ee rakasa ta'an kanneen akka steelii, zinkii warreen akkasii kana apply gochuudha jechuudha. Irra keessa isaanii dibuu. Kunis immoo maaliif fayyada? Appearance bareedaa zinkiin for example zinkii maankaarra kan dibamee jirudha. Maankaa isa manaa fayyadamnu jechuudha. Isarra kan dibamee jiru suni maalidha? Zinkiidha. Ala isaatiin akka inni bareedu godha jechuudha. Akkasumas protection dafee akka inni hin zaagne godha jechuudha. Fi other property amaloota kan biraa productii sanarraa barbaachisu bareedinas ta'uu danda'a. Wantoota kan biraas nuuf fidee dhufa jechuudha electroplating of metal jechuudha. In the process of electroplating, an external source of electric current usually applied. External source of electric current itti dabala jechuudha. Yeroo kanatti gaafa electrolytic process fayyadamnu currentii adda biraa alaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Alaatti fayyadamuu dandeenya. Kana qabachuu isinirra jiraata. Kun transferamee biduu danda'a. Kanaafiyyuu qabachuutu isinirra jiraata. Qabachuutu isinirra jiraata. This takes place in electrolytic cell. Kun immoo eessa keessatti ta'a? Electrolytic cellidha. Electrolytic cell inni jennu kun maalidha jettanii na gaafattanii qodaadha jechuudha kun. Qodaadha. Qodicha keessatti raawwata yookiin bakka wantichi wal nyaatinsi sun itti raawwatu jechuudha. Bakka wal nyaatinsi sun itti raawwatu jechuudha. The metal on which electroplating takes place is made the cathode negative terminal. Kan electroplating kan plating ta'u sun inni irra dibamu suni sibiilichi inni dibamu sun jechuudha kaatodiidha yookiin negative terminaalii qaba. Inni dibu sun immoo maalidha? Positive terminaalii yookiin aanodiidha jechuudha. Inni plated ta'u inni dibamu suni isee kanatti qabachuu qabdu baay'ee. Inni dibamuu fi inni dibu garaagaradha. Fakkeenyaaf kopperii irra dibna jennee kopperii irra dibama jennee kopperiin sun maalidha jechuudha? Aanodiidha. Dhiifama kopperii irra dibama jennee fakkeenyaaf zinkii kopperii irra dibuu barbaadne jennee kan dibamaa jiru kopperiidha waan ta'eef kopperiin sun maal jedhama? Kaatodiidha. Yookiin kan ofitti fudhachaa jiru kopperiidha. Inni ofitti fudhatu immoo maal jedhama inni? Kaatodii yookiin reduced ta'a jenni. Kanaaf negative terminaalii yookiin immoo kaatodii kan ta'u jechuudha kopperiidha jechuudha. Akkasumas
Negative terminal immoo kan positive terminal immoo kan ta'u eenyudha? Ziinkiidha jechuudha. Maaliif ziinkiin irra dibamaa jira waan ta'eef. Irra dibamaa jira waan ta'eef. Isee kana asitti qabachuu qabdu. Kana sirriitti qabachuu qabdu. The salt solution of metal which is to be deposited is taken as electrolyte. Yeroo kana salt solutionidha jechuudha. Solutionii ashaboo keessatti argama jechuudha. Asiidii solutionii asiidii saltii yookiin immoo ashabootu keessatti argama jechuudha. Okay. Kun activity keessan ofii keessanii hojjechuu dandeessu kan akkasii kana. Inni kan biraan electrosynthesis of non-metal in the compounds. Sibilaalotaa fi compoundota isaanii maal gochuu? Synthesize gochuudha jechuudha. Synthesize gochuu jechuun maal jechuudha? Toshuu jechuudha yookiin bakka akka uumamu gochuu jechuudha. Electrosynthesis of compounds compoundota ilaalama. Many non-metal and the compounds can be produced using electrolysis. Sibilaalonni fi compoundonni isaa yeroo baay'ee kan isaan fayyadamanii hojjetaman eenyudhaani? Electrolysisidha jechuudha. For example, the chlorine alkyl industry is an important part of chemical industry. Chlorine alkylineini industry keessatti baay'ee barbaachisaadha. Chemical industry dha jechuudha. Which produces chlorine non-metalii chlorine yookiin chlorine alkaalidha. Alkaalii jechuun elementoota giruupituuti jechuudha. Giruupituu elementiidha jechuudha. Yookiin immoo elementoota giruupituu fi giruupii 7tu wal nyaatee jira. Bifa maaliitiin jiru? Bifa compoundiitiin jiru. Alkaline alkaaliidhaan jiru. Chlorine alkaaliidhaan jiru waan ta'eef bifa maalii qabatanii jiru? Bifa compoundiitiin turanii jechuudha sila. Kan immoo gaafa extract goonu soodiyeemii qaba fakkeenyaaf soodiyeemii fakkeenya fudhatanii elementii alkaalaayinii ta'e irraa rimuuvii goone kan non-metalii keenya arganna jechuudha. Asitti akka fakkeenyaatti kiloorinii fi soodiyeemii wal nyaatee ture. Kiloorinii fi soodiyeemiin adda ba'anii kilooriniin non-metaliin uumame jechuudha. Asii immoo soodiyeem haayidrooksaayidiin adda ba'e soodiyeem haayidrooksaayidiitu uumame jechuudha. Irraa rimuuvii ta'e jechuudha. Kanaan akkasitiin compoundii irraa rimuuvii goone yookiin immoo compoundii uumuu dandeenya. Compoundiin uumame soodiyeem haayidrooksaayidiidha. Non-metaliin keessaa nu ba'e immoo eenyudha jechuudha? Kilooriniidha jechuudha. Through the electrolysis of raw material brine. Brine jechuun maal jechuu akka ta'e kanaan dura isinitti himeen ture. Brine jechuun cuunqoo jechuudha. Concentrated jechuudha. Akkasumas dilutiin akka jirullee isinitti himeen ture jechuudha. Concentrated yookiin brine jechuun kan bishaan muraasa of keessaa qabu jechuudha. Bishaan xiqqoo kan of keessaa qabu jechuudha. Diluted jechuun immoo kan bishaan baay'ee of keessaa qabu jechuudha. The reaction take place at the electrodes. Kuni reactionoonni kun eessatti raawwatu jechuudha? Electrode keessatti raawwatu jechuudha. When graphite electrode are used as follows. Yeroo kana graphite electrode fayyadamne yookiin immoo inert electrode fayyadamne graphite electrode maal jennee turre? Inert electrode jennee turre waan ta'eef jechuudha. Anode reactionii keenya gaafa ilaallu 2 mole of chlorine jira. Gara maalitti jijjiirame? Chloride plus 2 electron. Asitti chaarjii negatiivii 2 jira. Chaarjii negatiivii 2 kana kan irraa rimuuvii nu gochuu danda'u akkuma kanaan dura isinitti himaa ture moolii elektiroonii 2 jechuudha. Elektiroonii 2tti daaniitu chaarjii isii negatiivii 2 kana irraa kaasna. Asitti maal mul'isa jennee jirra? Right side itti gaafa barreessinu kennuu isaa mul'isaa jennee jirra jechuudha. Kana beekaan irra deddeebi'ee isinitti himaa. Maaliif intiraansii irra meebii dhufuu danda'a kuni? Dhufuu danda'a wanti beekamaan hin jiru waan ta'eef. Cathode reaction 2 mole of water plus
two mole of electron jechuudha. Maal nu kenna? Hydrogenidhaa fi OH nu kenna. Overall reaction keenya gaafa barreessinu reactant side itti barreessina. Product side immoo product side itti barreessina jechuudha.